Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaadhaan bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa akkasumas bara moofaarraa gara bara haaraa 2013tti waan hortanii horattanii wajjiniin nagaadhaan ceetan isiniin jenna. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenya ayyaana bara haaraa kana sababeeffachuudhaan jechuun ayyaana bara 2013 sababeeffachuudhaan qubee istuudiyoo Prime Media waliin ta'uudhaan qophii bashannanaa addaa qabate isiniif dhiyaateera. Isin bashannansiisaa, isin bohaarsaa, isin waliin turra. Qophii kana beeksisuudhaan kan isin waliin turu ani Abaaboo Warqinaati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaati. Nyaachaa, dhugaa, bohaaraa, bashannanaa nu waliin tura. Nutis qophii isin bashannansiisu, isin bohaarsu qabanne isiniif dhiyaanneerra. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya bashannanaa akka jirtan abdii guddaa qabna. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'uun isiniin jedharra deebi'ee akkasitti bareedee uffata aadaa kanaan miidhagee akkan isinitti dhufuuf wayaa kana natti uwwiste Feenet Indaalee International Designeridha. Feenetiin guddaa galateeffannaa faaya Feenet ulfaadhu jennaani. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha ammas gara qophii keenyatti aanutti dabarra. Kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Amma immoo kana taasisuudhaan keessummoota qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessummoonni keenya kabajamtoota artistoota keenya baratoota dhangaarraa kaasee isin bashannansiisaa kanneen isinii waliin turan Artiist Humneechaa Asaffaa fi Artiist Taammiraat Kabbadaati. Baga nagaadhaan dhuftaniin isiniin jedha. Baga nagaan nu eegde habitti. Baga nagaadhaan ittiin isin gahe. Baga wajjin geenye. Mee isin kamtu hangafa? Eenyurraa jalqabu? Gaaffii hin qabu kun isaani. Isaani. Lakki. Hin beeksisa. Isa malee. Isaanumaan hangafummaa kennee fi hin beeksisan akkanatti ilaaltee lukaa kaastee amma mataatti hin beeksisa malee. Fuula ilaalanii umrii adda baasuun hin danda'ama jechuudha. Ni danda'ama. Ani kan hin jedhu hangafummaa kana dabarsitanii kan walii kennitanii jaalalaa fi kabajaa waliif qabdan irraa kan ka'e immoo lakki ani ijoolleedha waliin jechuurraan kan dhufeedha. Ani gara kiyyaan ijoolleedha hin beeksisa. Ijoollee taanaan akkas taanaan na fuudha kana booddee garuu waan ani isa ajaje hunda isaatu ajaja kiyya. Raawwachuu qaba, fudhachuu qaba. Hangafummaa naaf kennuu qaba jechuudha. Kaarakteriin ani taphadhu hin beeksisa waan ta'eef yeroo baay'ee diimaa dooyyoo waan ta'eef yeroo baay'ee isaan ajaja ilma kiyya jechuudha. Humnee baga nagaadhaan ittiin si ga'een jedha. Abitti baga nagaan walumaanuu ittiin nu ga'een jedhaanis. Taammeetis baga geesse. Baga waliin nu ga'e abu. Mee barri darbe kun akkam ture? Akkamiin dabarsitanii? Sana galmaan geessaniitu moo hin geenye? Yoo hin geenye ta'e maaliif? Kana isin lachuun adeebisaati. Humna irraan jalqaba. Egaa barri darbe akka addunyaatitti xinnoo yaachisaa ture. Baay'ee gaarii hin turre. Wanna karoorfannee jidduutti hafe maaliifuu weerarri COVID-19 kun akka addunyaatitti kan dhufe akka addunyaatitti dhufee hunda'uu jidduutti kute yaadnee uummata keenya bira aartii waan hojjechuudhaaf malle waan qopheeffanne jidduutti kan nu jalaa hafe artiistii nu qofa otoo hin taane hundumayyuu akka addunyaatti egaa waan baay'ee irraa barannes itti gaddinees itti rifannes waan baay'ee keessa dabarree mudannoo guddaatu nu qunname. Kun ammayyuu nuuniyyuu uummata keenya duratti kan duree uummata wal qunnamtee uummata fuulduratti hojii hojjennu kunoo nuuniyyuu walirraa nu fageesse akkanatti gamaa gamana nu teessisee nu haasofsiisa. Mee Taammeetii akkamittiin ilaalte akkamittiin darbe barree moofaa darbe kun? Egaa riyaan kiyya Humneechaan sirriitti ibseera. Barri kuni akkuma beekamu keessattuu artiistootaaf maaliif akkuma har'aa kana guyyaa har'aa kana akkuma beekamu uummata fuulduratti hojjetaa turre uummataan wal argaa hin jirru uummataan qaamaan jechuudha malee uummanni keenya sagantaa keenya ilaalaa jira garuu artiistoonni irra jireessaa uummataan hojiin keenya walitti dhufa waan ta'eef barri kuni hojii baay'ee artiistootas baay'ee miidhee jira. Artistoota duwwaa miti egaa daldalaas haa ta'u eenyumaa haa ta'u lammii hundaa addunyaa jeeqee waan ta'eef nutis isaan keessaa tokko egaa barri kun utuu akka kiyyaatitti
utuu lakkaa'amuu baattee irra taramee too hin ta'uuf malee too ta'ee gaarii. Mee jechuun karoorfatte keessaa wanti galmisii ga'ee jira? Egaa karoorri keenya akkuma siin jedhee gufuu ta'ee tafee karoora baay'ee qabna turre hojii baay'ee hojjechuu dandeenya turre kanaaf karoorri keenya galma ga'ee jechuu hin dandeenyu. Hin danda'amu jechuudha. Mee mudannoo ayyaana waggaa irratti keessumaayyuu bara haaraa irratti qabda yoo jiraate mee natti himaa? Egaa namni waan baay'eetu nama qunnama taammee mi'a jalqabu. Taammee mi'aati jalqabi. Naa jalqabu. Ani mudannoo kan kiyya haasa'u natti hin tolu. Kanaafu kanumni haasa'uu barbaadde kan isaa tan haasa'amu yeroo baay'ee waltajjii adda addaa irratti wal quunnamaa turtan waan ta'eef walii wajjiniin hojjetaa turtan waan ta'eef walitti sin fidu baay'eedha waan ta'eef mee kanaaf waltajjii tokko irratti kana yaadadhu jechaadha utuma walii hojjennu hattuudha inni hattuudhaan beekama hattuu ta'ee taphataa ture moo hattuudha lakki hattuudha mana keenya akkas immoo hin jettu lukkuu hojjetannee mana isaatiin hojjetamne ture distii halkan seenee jechuudha. Distiin jalaa fudhatee waltajjii uummata fuulduratti waan hojjennutu waan ta'eef poolisiin dhufee distii namaa deebisii. Dokkosan lakki ani diraamaan hojjedhaa bara lakki hin beekamu hattuudha deebisii jedhee waan akkasiiti jechuudha. Humne akkamittiin ilaalta kana? Baay'ee waan baay'eetu nama dinqa taammeen yeroo baay'ee ayyaanaa fi yeroo tokko kara Jimmaa kanatti hojiidhaaf deemneeti. Re'ee bitee tuttuila tokko keessatti hidhateera. Nu immoo hin binne innas yoo laallu taammeen nama wajjin akkas garas deema. Innoo eelee sibiilaa maal gaafannee taammeedhaan qoraan nu bite enneeni. Maal ennaan bakka waanuma tokkotti fayyadamuuf enneeni taammeen qoraan bituudhaaf kara magaalaa deeme. Nuyi re'eedhuma isaasitti fudhannee qaluu jalqabnee innaa gogaashii irraa baasnee dhufnu nuu gamte sirriitti hin beeknu. Wasti hin jirti miti wanni billitii ishii baasuu kan. Taammeen akkuma dhufe maal ennaan bakka itti wallaallee jennee tolee dharaate tol maal akkamitti dandeessan haadha ishii re'eedhuma isaa mummuree nuufis waadee nuu kennee nyaannee erga fidnee booda inni garuu nyaatu innas soomii ture miti akkas natti fakkaata. Garuu asirratti re'eeti jatamu natti urgooftee turte. Natti urgooftee re'een tun tiyyaa miti jennaan lakki teetii miti ammuma tana binneeti malee teemmaa dheedaa jirti naan jedhani. Ani miti ilaallee gogaashii ilaaleeti. Booddee eechaatu latti yaa'edhu gogaashii kunoo garas jira afuma ishiitiif buusee nyaannee re'een to'innaan garas keessaan dubbattu ishiin garaa keessa baay'ituun beeku taammeen halkan muluu maraachaa bulee ulaan jalaa baddee garuu re'een jalaa baddee garuma keenya keessa jirti re'een inni numa wajjumaan barbaannaa ture booddee deebisnee garuu bakka buustanii fiittu miti binneef baay'ee binnee qabatee galee harka duwwaan galle garuu naa bitanii garuu re'ee tiyya fakkaattu kan naa bitanii. Ay gaafa jalqaban akkas teessee qaltee kukuttee waaddee laattu kan kee ta'uu otoo beekteerta ta'e. Kan isaan naa bitan moluudha gaafa qabdu. Kan kiyya garuu gaafa qabdi turte. Moluu jedhamti immoo baajii jedhamti. Baajiidha. Tolee mee bara dhuftutti egaa barri inni darbe kana fakkaata. Bara dhuftutti mee maal karoorfattaniittu? Akkamittiin itti deemuudhaan dhukkuba koronaa kanas yoo darbe fi nu darbe yoo hin darbine akkamittiin wal dandeessisnee hojjechuu dandeenya? Mee akkamittiin karoorfattanii jirtu bara haaraa kana? Egaa barri haaraa innaan dhufu namni hin karoorfata. Nuti immoo akka artiistootaatti uummata keenyaaf waan hawwu waan gaarii jaalala gaarii nagaa gaarii waan barbaade akka argatuuf nuti artiistoonni immoo waan baay'ee isaaniif hawwina. Isa keessatti immoo hojiilee gurguddaa keessattuu uummata Oromoo kan boonsuu danda'an waan artiistiin hojjetu wanta addaa jechuudha. Uummataaf uumnee argisiisuudhaaf kanan hawwaan jedha gara kiyya.
Okay, gama biraatiin wanti karoorfattee akkuma Oromootti akkuma waldaatti yookiin wanti irratti deemaa jirta wanti jiru jira wanta ati qabattee jirtu. Eeyyen akkuma beekamu gaa waggaa 10 oliif piroojeektii guddaa mana tiyaatira Oromoo isa dhakaan bu'uuraatillee bara kana akka taa'uuf hawwii kootii kun egaa karoora guddaa waggaa baay'ee itti fidnee keessattuu Finfinnee tiyaatira kan jedhu kana mana tiyaatiraa kana sadarkaa isaa jalqabsiisuudhaaf waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo waldaa dhaabbata International Oromoo Culture Institute wajjiniin biiroo aadaa fi turizimii wajjiniin akkasumatti Oromiyaan immoo uummanni Oromoo hundumtuu uummata Oromooti ijaara nuti yaada kaasne garuu walitti dhufnee artiistoonni hundumtuu uummanni Oromoo hundumtuu mana kana akka ijaaruuf egaa karoorri keenya bara haaraa kana kanarratti jalqabna jechuudha akka artiistootaatti. Okay. Humne ati yoomee bara haaraa kana akkamittiin karoorfattee jirta? Inni taammeen jedhu kan waliiti waan ta'eef akkuma jirutti ta'ee akka dhuunfaatti maal karoorfattee jirta? Bareeda. Egaa taammeen mana tiyaatiraa ijaaruudhaaf dhagaa bu'uuraa lafa kaa'uudhaaf jedheera. Kan akka nuuf milkaa'u hundumti keenya hawwiidhaan eeggachaa jirra. Inni kan biraa maa inni nuyi in karoorfanna karoora kee kan galmaan sii ga'u waaqa tokkicha. Waaqni nagaa nu uumee biyyis nagaa taatee waan hundumtu yoo milkaa'e waa hedduudha kan yaadaa jirru. Akkuma ogummaa keenyaatti uummata biraan uummata amma dheebote aartiin dhugaa dubbachuudhaaf waggaa kana dheebuu keessa ture. Dheebuu sana baasuudhaaf halkanii guyyaa hojjenna itti yaadnee jechuudha. Wanta harka keenyas jiru hin jira. Fakkeenyaaf amma kara kiyyaan ganna darbee ijoollee wajjin nan dabarsaa fiilmis waraabnee jalqabnee jechuudha. Isa daa'imman biraan geenyee akka haaraatti akka Oromootaatti nutis ijoolleen keenya aadaa keenya baruu qabu. Aartiin guddachuu hin qabu daa'immanii kaasee waan ta'eef achi jalqabuu qaba kan jedhu karoorfannee ture hin taane. Egaa yoo Waaqayyo nagaa nuu buuse bitti fayyaa taate Waaqayyo nagaa yoo nuu buuse bara dhufu keessatti uummata keenya kan dheebuu keessa jiru kana keessa dheebuu keessaa baasne jenneeti kana yaadaan karaa kiyyaan kanan karoorfadhe kanaa fi kan kana fakkaatan hedduudha. Baay'ee namatti tola. Humne aartiin jalqabaa ijoolleerraa jalqabuu qabna jettee turte. Wanta kana yaadachiiste. Mee bara kam jalqabdee ati mee gara aartiitti kan seente akkamittiin leenjii qabdamoo barumsa isaa qabdamoo akkamittiin eegalte mee kana mee nu ibsime. Ani akka tasaatiin kanaan jalqabe. Akka tasaa jechuun ogummaan kiyya kan duraanii atileetiin ture. Atileetiin ture jidduudhaan na dhukkubee raadhatti mana ciisa ture. Innaan mana ciisu reediyoon dhaggeeffadha. Ilaalta TVs akkasitti waan tokko ilaalta diraamaas ilaalta. Isuma keessa natti dhagahame. Leenjii booddeedha kana fudhadhee ergan hojii jalqabee jalqaba diraamaa reediyoo kan dargaggootaaf hojjetamu ture afaan Amaariffaatiif isan barreessee erge akkasitti nan barreessee ilman erga ture ayyaanaaf akkanatti fakkaatutti ayyaanaaf kan ta'u diraamaa xiqqoo tokko barreessee raadhatanan kenne achumaan kootta badnaan jedhanii nan naqee gammachuu guddaan natti dhagahame garuu gaafas reediyoon mee maaltu sitti dhagahame yeroo jalqabaatiif ennaa sagalee kee reediyoodhaan dhageessu reediyoodhaan gaafan dhaga'u baay'ee natti tole nan gammade kasi dhibu keessaa waan na laala natti fakkaate ijoollee hiriyoota kiyya qaadan dhageenye hin jedhaan keessa deemee baay'ee reediyoodhaan nan dhageenye hin jedhaan reediyoodhaan dhageenye maal gurra qabdu. Kana jechuun otoo homaan baratiin barreessitee ergitee egaa akkuma manatti himtetti ogummaan kee kan biraa ture callistee barreessitee barreessuu jalqabdee ergiteeti kan booda leenjiin maal erganitti seene. Mee barrisaa bara kam barasaa yaadatta? 84. 84 reediyoo diraamaa kanan jalqabe gaafas. Amma hangafa kee ta'uu beeke. Amma almost waggaa 30 ta'uudhaaf deema jechuudha. Tole erga isin lamaan erga walitti dhuftanii umriin gaafate meeqa umriin kee? Jedhu maaltu na galchee hin dubbadhu. Egaa isin erga walitti dhuftanii waliin hojjechuu jalqabdanii waggaa meeqa? Anillee Taammiraat wajjin bara isaa kana dhuma bara lakkaa'utti xinnoo natti ulfaata.
88 natti fakkaata kara isaanii ana 89 miti 88 89 gara Okay, 89 namni waggaa amma kanaa waliin dabarsee jireenyas ta'ee amala walii gaarummaas yaraa waliis mudaa waliis sirriitti tolchee beeka. Kanaaf mee Taammee ibsitoo jedhamte akkamittiin ibsita? Dhugaa dubbachuudhaaf Taammeen dandeettiin Taammee baay'ee nama hawwisiisa. Cimini Taammee kan itti kan ibsitu miti. Taammeen gara laafichaa, garaa laafaa, hammeenyaan beeku, Taammeen namaa walitti hin bu'u, nama araarsa malee sun dhugaati. Anis ragaan ba'a. Nama araarsa malee Taammeen namaa walitti hin bu'u hin mufatu. Har'a mufachiiftee inni yaadatu situ yaadata malee. Namatti hin qabamu. Namatti hin qabatu. Amalli isaa ana baay'ee natti tola. Kasi dhibu keessaa Taammeen hin danda'u kan jedhu wanni tokkichi isa keessa hin jiru. Taammeen otoo xiyyaara hin ooftaatteen tole nan oofaa sin jedhamtu fakkaata. Bishaan hin daaktaa jennaan garuu nan danda'adhee gaaf tokko seenee mana fuusaa loolu. Taammeen dhuguma wanti hin danda'u jedhu hin dandeenye humna kiyyaa ol kan jedhu hin jiru Taammeen waan hundaan guutuudha. Waan hundaan. Kasi dhibu keessaa gaafa Taammeen TV'n hojjetu nan hawwa ture yoo mana akkasaatitti hojjedhe yoo mana akkasaatitti bakka waan akkasii jedheetan hawwa ture. Jidduudhaan garuu na mufachiisee ture. Maali ijoo? Taammeen nama mufachiisu gara laafeessa nama loluu tolchatu motora gabaatu fi ragaa utuma hin bahuu fi maallaan jedhe hayi. Ani isa jalan deema baay'ee isa hawwee jechuudha. Shiita nan dhiisu. Amaatara wajjin hin deemu naan jedhee ture yeroo tokko. Taammee kuni dhuguma. Qoosaadhumaa fi ta'uu qaba malee Taammeen ijoollee amaatara meeqaaf meeqa. Aniyyuu ragaasaati. Anaaniyyuu gara waltajjiitti na fidee yeroo jalqabaatiif waltajjii kan na hojjechiise baandii isaa irratti Taammeedha. Taammeen amaatara jedhee akka nama hin tuffanne abdii guddaan qaba. Beekasuma kaasuuf jedheetananii maaliifuu isa duuban dhufe waan ta'eef kanaafan akkas jedhaani. Taammeen nama haaraa innaa dhufte si jajjabeessa. Haamilee sii kenna beektaa. Hin dandeessaa wanna hin dandeenye tokko hin dandeessaati siin jedha. Yoo kan dadhabdullee ta'e keessa kee keessatti nan danda'a waan jettu qabatteeti kan dhaqxu kan gara hojiitti si seensisu waan hin dandeenye tokko nan danda'a akka jettu si godha Taammiraat. Kanaaf Taammeen amala isaa kanumaan itti hafuufu bara garee immoo bara dhufu kana keessatti waan gaarii akka hojjetu abdiin qaba. Abdiin qabaanis Taammee. Mee bara meeqa bara kami waggaa meeqatti kan aartiitti seente bara kami? Egaa hangafummaan kiyya inni illee hammi beekatan obsee amma hangafummaa kiyya sirrittan wannoo godha. Ani aartii kanan jalqabe bara 82. 82? 82. Inni 84 ati 82. 82. Ahaa, omne. Waggaa 25ffaa kooyyoo akkan kabaje Inni beekna. nama baay'eetu beeka waan ta'eef kun ragaadha. Kanaaf egaa 82 jalqabe jechuudha. Waggaa 30 baranaa jechuudha. Eeyyee. Galatasaa. 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 Humnee wajjin erga hojjechuu jalqabde yommuu. Egaa inni yeroo baay'ee inni raaffata. Yeroo sana nuti mazzagaajaa keessaa gara ETV'n ijaarame. Okay. 89. Mana qopheessaa irraa jechuudha. Eeyyeen manichuu yeroo sana kan wannoo jalqabee jechuudha 89. Waggaa tokko dagate malee yeroo baay'ee egaa isa sibsuu nan barbaada. Egaa yeroo sanii bara sanaa kaaseeti kan waliin turtanii jechuudha. Waliin hojjetaa turre jechuudha. Egaa namni waggaa amma kana waliin ture. No, Taammee isaan duratti na yaadachiiste. Mana barumsaa Nifaasil Silki jedhutti Taammeen tiyaatira Amaariffaa tokko qaba ture. Achirratti gaafa Taammeen hojjetu taa'ee ilaaleera. Argite inni immoo kabiraa yaadatee jechuudha. Inni kan biraa yaadatee jechuudha. Kan biraa yaadatee jechuudha. Mata dureen isaa eenyu ture? Mata dureen isaa Amaariffaani. Gabaa sana inqifaat jedhee tanan barreesse. Waa'uma aartii Oromoo kana namoonni baay'een yeroo sanaa cunqursaa ture 82 siin jedheera. Bara sana kanaaf keessaan ari'anii keessaan ariinaan iskiriiptii isaan ariinaan ofumaafan immoo gufuu jedhee barreesse jechuudha.
Jireenya keessatti inqifaat jedheetan barreesse isaanuma fuulduratti jechuudha. Meegaa mee waggaamma kanaa waliin dabarsitan keessatti gaarummaas mudaa waliis sirriitti wal beektu namni umurii amma kanaa waliin dabarse laayyoodhaa miti. Ati mee Humneechaa ibsituu jedhamte akkamittiin ibsita? Ani Humneechaa akkattan ibsu Humneechaa jechuun anaaf artiistii cimaa dhugaan sin jedhaa. Artiistii baay'ee jechuudha. Kennaasaa kan akkanumatti namni mormaa olee hojjeta. Inni garuu lukaa kaasee hamma mataatti yennaa aaru yennaan muudii san keessa galu garaa isaatirraa onnaa hojjetu odeensiin himuu danda'a. Lapheedhaan hojjetu. Sanarratti immoo Humneechaan ani baay'ee naman jaaladhu baay'een ittiin boona. Artiistii Oromoon qaba jedheetu abdadhu keessaa Humneechaadha. Yeroo baay'ee immoo baay'ee arjaadha. Arjaa jechuun maallaqa anatu hordofee kiisii isaatti deebisa malee. Hiyyeessa oo argee wajjin boo'aa nama wajjin imimmaan ijuma isaatiin illee arguu dandeessa jechuudha. Hin boo'aa baay'ee bakka baay'eetti namni rakkatee arguun barbaada. Maallaqa argannaan Humneechaan maallaqa kiisii keessaa hin kaa'u jechuudha. Yeroo namni gaddees hin boo'aa baay'ee keessa imimmaan qabachuu hin danda'u. Garaansaa baay'ee laafata. Garuu immoo akkasumas immoo ta'ee dadhabinni hin dhabamu. Maallaqa qusachuu irratti sitti meeraa namni qusachuu yoo qabaate bakka tokko ce'uu danda'a. Hin qusatu ni wannoo hin qabu. Kanaaf yeroo baay'ee fiildis hoggaa wajjin deemnu jala deemee tana lakkii saantii kanan balleessinii lakkii akkuma sin jedhe arjaadha. Namni arjaan immoo yeroo baay'ee jireenya isaa keessatti waa baay'eedha. Akkasumas immoo waan tokko yoo qabe karaa isaa ittiin dhufin isa miidhuudhaaf ittiin dhufin yoomitti miidhuudhaaf dhufte si balleessa. Namni miidhamuudhaaf amala isaa yoo beekte malee ani amma amala isaa waan beekuuf homaa guyyaa tokko lollee hin beeknu jechuudha. Jaalalaan waliin jira. Kanaaf maaliif hin tuqin Humneechaan tuqin tuqnaan si balleessa jechuudha. Karaa isaarra hin bahin jechuudha. Kun egaa ciminas ta'uu danda'a yeroo tokko namni seera malee hoggaa namatti dhufe iddoon kennuuf jechuudha. Obsee biran darbu jechuudha. Ta'uu qabas. Seeraan ala namni yoo sitti dhufe callistee akka barbaadde na godhi jettee callistee. Iddoo isaa hin galche jechuudha. Hin danda'u kanaaf jechuudha. Egaa Humneechaan baay'ee artiistii cimaadha. Artiistii baay'ee jaalatamaadha. Keessattuu kaaraakteroota hammeenyaa kana. Akkaataa inni itti hojjetu yeroo hundumaa namoonnis immoo kaaraakterii hundaa hin taphata. Garuu kaaraakteriin isaa kennan isuma laalanii kaaraakterii kana kennuudhaan maaliif kan jedhu yeroo baay'ee jechuudha. Aniyyuu kan isin gaafachuu barbaade sana ture yeroo baay'ee kaaraakterii hamaa daba namarratti yaaduuti kan inni hojjetu. Akkuma sanaati immoo Humneechaan akkamii isa jedhu si gaafachuudhaaf. Walitti hundufu maaliif kaaraakterii tokko akka inni aktara isin jedheera. Namoonni baay'een garuu aktarummaa isaan ittiin fayyadamu. Isaan nan aara waan qabu hunda ittiin fayyadamu malee dandeettiin isaa ani dhugaan sin jedha artiistii kamiyyuu fidi. Ani artiistii baay'ee cimaadha jettee hin faarsita. Inni garuu otoo danda'u hin hojjeta. Baay'ee hin dhiisa jechuudha. Waan hundumaa hin dhiisee bira darba malee hojii guddaa artiistii baay'ee jechuudha. Akka Oromoon qabdu jedhee yaadu keessa Humneechadha jedhee yaadan gara kiyyaan mataa kiyyaan jecha. Hojiin isaatu hin ibsata. Hojiin inni hojjete amma irraatiin bara sanaa kaasee namni miicamee kan dhufeedha jechuudha. Dim jedhee namoonni baay'een addaan kutee keessaa ba'anii jiran. Cicceetoo amma kanaa turuun isaa jabina isaati kan argisiisu waan ta'eef Humneechaan artiistii cimaadha. Daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Sagantaa bashannanaa addaa kana qubee istuudiyoo fi Piraayim Miidiyaa waliin ta'uudhaan kan isiniif qopheessanidha. Sagantaan keenya qophii bashannanaa addaa of keessaa qaba. Nu waliin turaatii nyaachaa dhugaa eessayyoo ta'u hin deemin mana keessan taa'aatii nu hordofaa isiniin jenna. Mana namaa deemuus ta'ee nama ofitti waamu dhorkaadha. Maaliifin vaayirasii koronaatu addaan nu ittisee waan ta'eef. Mana keenya teenyee nagaa walii haa eegnu. Ayyaana gaarii.